yaa shamarran keenya mataa gadi qabadhaa eenyummaa keessan beekaa dhiirri tokko sin jaalate qaama kee waraabii as ergi gaafa siniin jedhu dhiira akkasiirraa fagaadhaa adaraa gorsa namaa dhagaa siniin jedha ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota walee nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti nagaa fayyaa kooti. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyoorraa abdii guddaan qaba. Egaa warroonni mana kanaaf haarawaa taatan laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun hin dagatinaa jecha mee viidiyoo kana dhaggeeffannee walitti deebina. Mucayyoon tuni fooqii jaaffaarraa of darbitee duutee jechuudha. Sababbiin ishee itti duutellee qaama ishee saalaa dhiiratti ergiteeti dhiirri sun gallakkiseeti qaamni ishee saalaa dhaqee obboleessi hangafa harka kacam jedhee seena. Yoon ani as gubbaa bahee qaama keechin waraabina dhiiran janajjantan qaamaa miti fuula keechin itti agarsiisana yoon isiniin jedhu safuun cabe jettan hadha bakka itti galtu dhabdeet wardati ishiitiif hoggaa torba odoo warra dheebottu guyyaa kaleessa of ajjeeste keechana dubbiste turte ani fala kennuuf hin dandeenye. Ani kaleessa immoo akka tasaa ta'e mana hin oolu jimaata galgala yoon galu ani shaaworii seenuu dhigadhu suuraa kana naa erga yoo seenu wannu eemo. Egaa akkuma viidiyoo dhageechanii walitti deebinee jirra. Viidiyoo dhaggeeffannee walitti deebinee jirra obboloota kooyi. Wanti viidiyoon jedhus argitaniirtu. Viidiyoon asirratti argitan kun immoo guyyaa dheengaddaati fooqirraa kuftee jirti. Sagaleen madaamii bira jira. Gizee ishiin kuftu jechuudha. Ani sagalee sanas keessatti galchuun barbaanne. Madaamitu darbee madaamitu kuffisee hay madaamii jettanii ijoolleen baay'een kan baay'ee gaddisan jirtu jechuudha. Garuu madaamiin balleechaa tokko hin qabdu. Madaamiin wanti jitu gizeessa wanti biraa wanneetuuf qabuu barbaaddeeti garuu qabuu hin dandeenye harkaa baatee kufteerti jechuudha. Mucayyoon tun ofii feetee kuffiste malee madaamiin harka takkallee keessaa hin qabdu jechuudha. Egaa akkuma viidiyoo keessatti dhageessan kam sababbiin obboleettiin keenya kun of kuffisteef maali jettanii warroonni gaafisanii ta'ummoo viidiyoo keessatti dhaggeeffattanii jirtu. Mucaa tokko akka nama kamiittuu jaalattee jaalalumaan oduma wajjin jiranii qanii kan qaama keenyaa ergi jedheeni qaama ishee isaan waraabdee gara mucaa jaalattee kanatti ergite inni immoo fuudhee qaama ishee kana aga bira tursiisee maallaqa gaafate maallaqa san ishiin kaffaluu fi dadhabnaan qaama ishee san fuudhee miidiyaa gubbaatti fee jechuudha. Miidiyaa jechuun amma fakkeenya miidiyaa hawaasaa jechuun uummata miliyoonni kan miidiyaa gubbaarra jirudha jechuudha. Xiqqaa hanga guddaa kan biyya keessaa kan biyya alaa har'a namni tokko wanni tokko miidiyaa irratti si ba'e jechuun maatiin keessin argu jechuu miti jechuudha. Suuraa obboleettii kanaa qaama obboleettii kanaa obboleechi arge jechuudha. Obboleechi arge jechuun maatiin muluun arge jechuudha. Qaama kee qullaa kee maatiin miidiyaa irratti si arge jechuun mee maaltu akka namatti dhagahamu waan baay'ee ulfaataadha. Obboleechi kan kana argetti dhaga'ame obboleetti isaati waan ta'eef oduu ana ta'e obboleechi koo waan akkasii oduu arge ormi nattaasee natti kolfee akkana taate qaamni ishii ba'e jedhee kolfee na bira kan darbudha. Garuu gaafa maatii bira ta'e maatiin immoo akkasitti kan bira darbuu miti jechuudha. Obboleechi kan kana arge sin ajjeesa jedheeni bakka dhuftullee sin ajjeesa malee sin jiraachisu jedheeni salphina ishii kana baattee ija maalitiin maatii ishii akkamitti akka argitu akkamitti akka maatii ishii ilaaltu dhabdee qalbiin ishii cabee bakka itti dhaga'amee waggaa torba biyya ormaa hojjettee haadha ishee beeloftee maatii ishee beeloftee biyya ofii beeloftee ijoollee biyya ofiitii yoo ba'an nama miti sareetu nama dharraasa jechuudha. Saree Itoophiyaatu nama dharraasa. Saree biyya ofiitutu yaaddama jechuudha. Kanaaf kana hundumaatti dhiiftee har'a jireenya ishii gara dukkanaatti qajeelchite jechuudha. Duuti akkana duute lubbuun ishii duute malee lubbuun ishee yoo musliima taate jannata seenti itti fakkaatin yoo kiristaana taate gannatii seenti itti fakkaatin ibidda bara baraa seenti jechuudha. Sababbiin ishii tokkoffaa irratti ishiin cubbuu baatteeti jechuudha kan deemte cubbuu ishii saniif
du'aa'ii kadhannaa ofirraa gootee xumurtee jirti osoo xumuriin jechuudha kan deemte fooq irraa of darbite ruhii ishii santu keechaa ba'e malee ruhiin immoo lubbuun immoo ibiddatti deeme jechuudha. Kanaaf ufajjeessuuf furmaata isinitti fakkaatina. Kana gochuun duratti ijoolleen keenya obboleettiin keenya kun lubbuun ishii ba'ee jira waan deebituu miti deemteerti ishiin gara deemteetti gara mana dhugaatti deemteerti nuti mana dharaa keessa jirra ishiin waan ishiin irra jirtu ishii qofatu beeka jechuudha. Sa'aatii kanatti nuti garuu mana dharaa kana keessa teenye jirra. Obboloota koo ani waan biraa isiniin hin jedhu jechuudha. Nama tokko jaalattan jechuun qaama keechan erguufii miti jechuudha. Jaalalli kan qaama erganii qaama kee silaalee kan si jaalatu miti jechuudha. Yoo si jaalate namummaa kee qofa laalee si haa jaalatu. Bifa fuula keetii, bareedina fuula keetii, bareedina dabbasaa keetiitis laaleetii miti kan si jaalachuu qabu namni tokko si jaalachuun amala keetii fi haala kee qubanaa kee akkasumallee qalbii kee laphee kee laalee nama si jaalatetu jaalala dhugaa siif qaba jechuudha. Namumti afaan sitti haasa'ee afaan isaa damma dibatee yaa habiibti yaa umurii yaa galbii jedhee sitti haasa'ee yookaan immoo si malee sagalee kee odoo dhagayyoon oolee bule danda'ee rafee hin bulu jedhee namni sun jaalala sumuni cabdu akkasiin qalle beeke. Keessattuu namni qaama kee ergisin jedhe namumti suuraa kee namni tokko si jaalate suuraa kee naa ergisin jedhu sunu jaalala kee hin qabu jechuudha. Sinitti hima. Jaalalli suuraadhaanii miti. Qubanaadhaanii miti. Namummaadhaan ibsama. Nama tokko miidiyaa irratti jaalachuun si jammar maaliif barbaachise? Nama biyya keetii hawaasni kee si jaalate kan biyya keetiitti yoo heerumte siif kabajaa guddaadha jechuudha. Har'a miidiyaa irratti nama tokko jaalatte borumaatii keetiin jaaladheen jiraattan heeruma jetteetu na kennaa jettee yoo inni waraqata ergu jettu sun mirga sitti fakkaate yookaan gootummaa sitti fakkaatin kuni wallaalummaadha jechuudha. Isiniif galee dhiifama obboloota koo viidiyoon addaan na jalaa ciccite jechuudha. Kanaafuu jechuudha kabajamtoota keenya dhiirri qaama keenyaa ergisiin jedhu sun dhiira jaalalaa si barbaadu doon taane dhiira si balleechuu boru qaama keessan bira kaawwate aga ture ji'a tokko ji'a lama ture maallaqa agana 100,000 1,200 ergisiin jechuu danda'a. Saniin booda ati maallaqa san yoo dhabdee hin qabu jetteen immoo isa kanan gadi si baasa jedhee itti doorsisuu fi malee takkallee sumni cabdu dhiirri qaama keenyaa ergisiin jedhu jaalalaa siin barbaadu jechuudha. Argitanii amma obboleettiin keenya kun gizee saniif itti fakkaatee namni kun waan jaalala ishii qabu itti fakkaatee waan na jaalateef qaama kee kana naa erginaan jedhe jettee yaaddee jechuudha. Ishiin qaama ishee kana ishiin hojii gaarii hojjechuu ishiiti qaama ishee kana kan maaliif nama tokko boru wajjin hin jiraadha jettee yaa borus na arguun isaan oolu jettee icciitidha kaa jechuun keessan nama tokko ergu jechuun icciitidha waan ta'eef ergiteef jirti. Garuu immoo inni icciitii ishii kana fuudhee miidiyaa irratti baasee miidiyaan immoo dhaqee maatii ishee biraan geechise har'a isa sanis dhabde maatii ishees dhabde lubbuu isheetis dhabde jechuudha. Maal godheree namni kun hin miidhe malee waan tokko fayyadne jechuudha. Qaama ishee irratti ergite ni miidhe jireenya ishee balleeche daa'imummaa ishee balleeche osoo nyaatiin jiruu ishee biyya ormaatti odoon boqatiin guyyaa takkitti illee jechuudha amantaa isheetiif odoon jabaatiin akka isheen dukkanatti deemtu taasise jechuudha. Namni kun dhiira akkanaa kana balaleeffachuutu nama barbaachisa. Keessattuu dhiirri qaama keenyaa ergi qaama kee saalaa naa ergi na barbaachisa siin jedhu ni soba jechuudha. Sin jaalatu dhiira akkasii sumni cabdullee na jaalata jettanii hin fudhatinaa yookaan immoo hin qabatinaa nama akkasii sanirraa dheechaa sin jedha. Yaa hordoftoota kiyyaa obboleettii keenyallee omaa gochuuf hin dandeenyu nu rabbiin lubbuu ishee hamaaru waaqayyoon ishee nafsa ishee gara jannataatti haa deebisu. Dhugaa hedduu namatti dhaga'ama. Namaa jedhanii lubbuu ofii dhabuu jechuun waan xiqqaa miti obboloota kooyi. Kanaaf of baraadha. Warroon of hin barre of baraadha. Nama tokko jaalanne jettanii qaama keechanii dhisati suuraa keechanii hin erginaa jechuudha. Siruma inni sin arguun qabu jechuudha. Aadaa durii san deeffadha bakka. Aga qaama wal argitanitti aga ijaan wal argitanitti nama tokko nan jaaladha jettanii takka ittiin dhiyaatina dhugaa ittiin dhiyaatina wanta maallaqa keechanis ittiin ergina qaama keechanis ittiin ergina suuraa keechanis ittiin ergina jechuudha. Gizee san kabajaa guddaa argattu jechuudha. Shamarran akkasii immoo warri dhirsaatillee baay'ee jaalata jechuudha. Shamarran gameettidha jechuudha. Shamarri akkasii sinin jedha yaa kabajamtoota keenya beektu ijoollee teenya baay'ee wanni burjaajechaa jiru kushiinaa arabaa kana jechuudha. Hojii hojjetanii gaafa dadhabanii jedhanii wanni namni tokko yoo itti fakkeeche as keessaa na baasaa laata jecha jedhutu itti fakkaatee isaan gowwoomsaa jira.
kanaaf yaa obboloota koo hin gowwamnaa qaamni keechan kabajaadha qaama shamaraa jechuun kabajaadha qaama keechan kabachiisaa namummaa keechan kabachiisaa malee akkuma isinitti fakkaatetti hin adeeminaa isiniin jedha adaraa keessanii maaliif of ta'aa jiraadha isinuyyuu of taatanii nama jiraachuu dandeechanidha qaama keechan waraabdanii ergitanii nama salphachuu qabdanii miti isiniin jedha viidiyoo kiyya ani asumarraa nan goolaba hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti turtiin keessan turtii gaarii naaf haa ta'u jecha bayi